Maal ture gaafa baaba shaamiin biroo muwaadaraa wayii Naayiroobii huyyaamti turte. Waan islaama ta'eef tiktok yoomdan irraa gubanii jee waan barbaadu islaamummaa nuti alhamdulillah islaamummaa keessatti wayii namaan kanninu akkasumatti illee gartee maallaqa namaan kanninu nuti islaamummaa warqii namaaf kanne jechuudha. Islaamummaa nu maallaqa caalti warqii caalti waan ta'eef nuti islaamummaa namaa kanna malee namni tokko islaama ta'e jennee maallaqa namatti eekkeetiin ergama rabbiitti arrabsatti kaayisaan akkasitti arrabsanatti hin fakkaatu jechuudha. Akka malee waa daanga dabre arraboota fokkisaa rabbiidhaan jechaa ture. Rabbi ergama rabbii bira kutee rabbiin arrabsaa ture. Nabi Muhammad arrabsaa ture salawaatu rabbi salaam alayhi. Gutorbii lama guutuu barbaannee qeer irranne seeraan barbaadaa turre akka malee hordofaa turre hidhamne jechuudha. Waggaa dhabnu sila gurbaan kun amma jidduutti sooma kana wallahi namni akka namni gattaa'ee quraana rabbiidhaa qara'ee akkasi gartee du'aayii godhatu hin godhanne karaa gootaa kana faa soomana hin godhanne jechuudha. Maaliif jenna biyya rabbiin irraa nu gaafata fuula isaatti osoo biyya nuti keessa jirru keessatti rabbiin arrabsamu nabiyyiin Muhammad salawaatu rabbi salaam alayhi yeroo xiqqeeffamu fuula isaatti irraa gaafatama. Yooniif gartee aarsaa barbaachisuun waan kana fuula seeraatti hin dhiyeessine jechuudha. Wanni kun hirriiba nu dhorkitee halkanii guyyaa naaf isaa eebboottan kiyya nama muraasa poosti godhee jira warri wajjin aarsaa guddaa kaballee jechuudha. Waan kana qaama seeraatti akka dhiyeeffamu aarsaa guddaa bakka hunda deemnee barbaannee gaafa dhabnu namoota muraasaan keessaan mari'an. Sila amma dura ifoo hiyyatamoo gara gurbaa gara Amaariffaa ergama rabbi arrabsaa ture san yooniif poosti goonee akka isaatti nu harkaa badaa yeroo hedduu nama ergamaa rabbii arrabsinu feemasiifneetuma nuu qabaa nama kana nuu qabaa jenneetuma feemasiifnee nu harkaa badaa nama kana poosti godhuun qabnu jaanii warra kun guyyaarraa viidiyoo lama sadii afur waraabee ergamaa rabbii fi islaamummaa arrabsaa jira. Rabbiin arrabsaa jira namni kun akka waraabamu viidiyoo poosti godhuu qaba maxxansuu qaba jira murteessee. Namni kun na didanii namni kun hin fedhu ustaazonni kun ustaazota kaanii wajjin mari'adhee warreen tokko immoo na wajjin abba isaa bakiyyaama barsaa olataa jira. Inni illee na hayyame na wajjin irratti duule erga nan irratti barreessee poosti godhee ijoollee hundinuu na harka sheer gootee viidiyoo suuraa sun akka malee vaayiraalii baate. Era deebi'ee ammallee namni gartee mucaa kana gartan badhaasa qabdanii inni poosti godhee alhamdulillah wallahi poosti godhee sa'a 12 osoo sa'a guyyaa takka hin guutin jechuudha sa'a 12 keessatti oolu alhamdulillah kadha rabbiitiin rabbiin ni gargaare jenna nuti sabuma taane malee nuti waan takka hin goonallee dhaan waan takka miti an dadhabaa nama gartee waan takka illee godhullee miti nama waan takka illee alhamdulillah hangina keessa jiru ammoo islaamummaa kiyyan jaaladha islaamummaa kiyyaafin lubbuutii dabarsee kanna waa hundaa olitti islaamummaa kiyya jaaladha nabiyyi kiyya jaaladha salawaatu rabbi salaam alayhi kanuma qofa malee waan humnaan an qabaadhee isaan qabeellee hin qabu. Rabbumaan nu gargaaree jennaan rabbiin alaaffisee sababa na godhe malee humna takka illee hin qabu jechuudha. Kanaaf waan ajaa'ibsitti ta'a mana inni keessa taa'ee gartu mana inni keessa taa'ee ergamaa rabbi arrabsu qalama qaba qalama sagalee qalama inni mana inni keessa taa'uu hin qabne jechuudha. Qalama inni mana qalama inni mana kenne
qorannee jechuudha bakkoota adda addaatti deemnee qorannoo adda addaa gaggeessinee erga xumurreen booda naannoo kana qorannee dadhabne mana qalama akkasii qabu hidhamne jechuudha. Sababa nan poosti godheen ijoolleen mana qalama akkasii qabdu bakki isin jiraattu. Ajaa'iba waan sitti ijoolleen hin beektu akka inni ergamaa rabbii arrabsu. Hanganda san warra Booranaa kana gala akka inni ergamaa rabbii arrabsu hin beektu akkana jette. Sanboota gaafa wanta godhu mucaan sun achi fuudhee mana akkanaa kana eenyutu naannoo kana karam jira jee gaafate. Akkana jee gaafannaan mucaan isaanii xiqqishee mana keessaa an gurbaa kana hin beekaa an bakkeen jiru nan beekaa jettee itti agarsiifte mee mana isaan agarsiise. Inni galgala maal ture nama lamaatu nama shadiitu shubbuutii fudhatee na dhufe isoba nama takka qofaa itti dhaqee galgala nama tokko itti dhaqee ulaa dhadhee itti bane ulaa hoggaanii fi ulaa irraa banu si wajjin haasofadha akka biyya harka dura qabnaan harka isaa dhahee ulaa itti hin garate. Nama shantu shubbuutii qabatee na dhufe isoba isarra taa'e. Guddinni harkaan qabu gurbaan naguma gaafate waan inni ergamaa rabbii ijaa arrabsallee gurbaan kuma qabu. Sanboota gaafa akkas jawan gurbaan harka darbee ulaa dangarate gurbaan namoota yaammatee nama sadii mokas ijoolleen akka inni achi keessaan ba'an jechuudha marsanii irratti dawwalanii yeroo san nutilleen yeroo saniin soomana hore fiigaa dhaqe jechuudha. Wallahi dhugaa dubbachuu fi alhamdulillah gammachuu isaa akka malee barbaadaa turre waan ta'eef jecha gammachuu keessallee gammachuu isaa harkachuu keessaa poolisallee hin furanne. Matuma keenyaan fiigaa dha nama lamatti hime motora tokko fudhannee fiigaa gaafa dha kilomeetira 3 irraa mana keessa jira akka dawwal ajjeesu jiranii koottaan itti hirmadhaa jira. Poolisaa deebi'u wanta godhe malee ijoollee wanta godhuu kaate haasaa barbaachisu qabaluu kaate bakka sanbooda lakki jaanii ummaan takka faana achi wanta jaanii ijanii dhorkanii achiin poolisota koree masgidaa ka duraanuu dubbisa harka qabnaa miti poolisatti barreessinee galmeen saadhaa mana murtiirra jirti si galee hanguma inni argamu qofa eeggachaa jira malee. Ergas booda irratti dawwallee isaan kaaniin mana marsinee eeyine jechuudha. Kaaniin dhiinee koree masgidaa finnee akkasuma gaaddisa islaamaa shee Naaseer tokkoffaa finnee jara san jechuudha. Poolisota ilaal poolisoonni ganda nuti keessa jirru ganda inni jiraatu san dhaqee qabuu hin danda'u. Achuma poolisuma achiitu isa san nama san ta'uu danda'a malee ganda biraa keessaa dhaqee poolisoonni ganda san keessa qabuu dandeessu. Poolisoonni ganda keenya keessaadhaa ganda sanitti dawwalanii nu himan jechuudha. Qaama seeraatiin akkana viidiyoo ragaa qabatamaa harkaa qabna ragaa guutuu harkaa qabna. Viidiyoo itti agarsiisnee hanga wayyaa asitti poolisoonni warra Booranaa afaadha warra afaan Oromoo beeku. Viidiyoo turuggamoo maal hin jaamu. Afaan Oromoo ni dhagaasii gale itti dhageessifnee viidiyoo inni ergamaa rabbii arrabsaa ture sanboota poolisota nu godhanii poolisota gaafatti nu godhan nurraa banuu laayifirra jira warri yeroo san laayifirra turan ijoolleen Yesuus yaa baasu jechaa turre dide wallahi ijoolleen alhamdulillah ijoollee qeerroo jajjabduu qabna har'allee namoota jajjaboo jechuudha. Tole warra wallahi hedduu takka nu boosan ijoollee duriyyee bara ijoollee duriyyee uummata karraan beeku inni ulaa banuu dinnaan osoo poolisoonni jiru maskoota caccabsee jechuudha. Harki isaa kun dhiige ammallee wantaan intarvii goonee jirra gaaddisa islaamaa irratti inshaallah viidiyoo. Harkaaf kan yaadin namni hundi kan yaadin tidakanii yoo poolisatti harkaaf kan nu baatte ijoollee si ajjeesu teessi lubbuutu si baasti poolisatti harkaaf kan yaadin yoo amma cal jaanii poolisoonni nurraa banuu dide jaanii cal jaanii galan poolisoonni achi waa'ee amantaatiin qalbiin beeku yoo nii fi gartee inni dide ulaa banuu cal jaanii dura dhisanii baan maaliif jennaan qalbii amantaan hin beekan jechuudha. Erga inni banee akka ittiif kan nu baate isaanumatti dhiisanii nu biraa deeman. Namni ifnaan gaa ijoolleen uuma biraa ta'e wanta jedhu tarkaanfii addaati dafee harkaaf kan yaadin. Sanboota achi harka viidiyoo bane ayyee koottaati poolisota qoftiin akka koottaa jara kaan achinarraa of iyyeen poolisota. Nuti ayyee inni dubara dhaabbanne sanboota gaafa ulaa banan ijoollee wanta harkatti diinatti kaanii gaafa wanta godhatu
والله جوليني ديجسا يقولوا خاطئ تركي تركابورا كيجور بعدين ولا ما قالت الحمد لله ما تهودمي أمريفو أجيكلا mana murtiitti waan inni arkatu murtii gahaa inshallah akkarratti fudhatamu kana boodallee jala nafnu boroomo mana murtii guddicha mana murtii olaanaatti dhiyaata inshallah achitti hibanni rabbaname achitti immoo murtii saadhaan argata inshallah. Kabagalatoomi walumaa faana saamnaa gammachuu qabna. Nuboon sitanii jalqaba namni mana kana fooloon godhe yoo jiraatan mana kiyya kanas fooloo godhaa chaalenjii irra jira waan ta'eef hundi keessan fooloo godhaan isiniin jedha. Ali gurbaan tokko akka namuma normaalii kana dha'utti gizaaza